Eebila 13 bara 2017 wiixata akka mooltan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kan guyyaa har'aa biyya keessaa fi biyya alaatiif qindeeffanne isin biraan yeroo geenyurra geenyeeti kan nuti jirru oduu keenya akka isin bira gahuuf fuula miidiyaa qaroo sabiskiraayib gochuudhaan waahillan keessan bira akka gahuuf ammoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gara oduu keenyaatti yoo dabarru oduuwwan jajjaboo guyyaa har'aa isin biraan geenyu keessaa Poop Firaansis umrii isaanii waggaa 88tti guyyaa har'aa kana addunyaa irraa boqachuun dhagahameeti kan inni jiru. Poop Firaansis dhukkubsatanii ji'ootaaf mana yaalaa keessa yeroo turanitti yeroo uummanni bahanii isaan gaafataa turanitti karaa foddaatiin bahanii uummatatti mul'achuun isaanii yaadannoo torbee lama keessaatiin guyyaa har'aa kana garuu gara addunyaa irraa boqataniiru kan jedhu oduun dhaqqabeetiin jira. Oduu biyya keessaatiin ammoo lammiileen Itoophiyaa 3,000 ol gara biyyaatti deebi'an kan jedhuu fi kanneen birootis qabanneetiin jirra. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeeraa gara oduu keenyaa guyyaa har'aatiin qabanneetti kan isin dabarsinudha. Magaalaa Finfinneetti afaanota 3 leenjiin eeyyama konkolaachisaa kennamuuf karoorfatamuun himameera. Magaalaa Finfinneetti afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Sumaaleetiin leenjiin eeyyama konkolaachisaa akka kennamu eeyyamamu abbaan taayitaa to'annoo eeyyama konkolaataa fi konkolaachisaa magaalattii guyyaa har'aa kana beeksiseeti kan inni jiru. Tajaajila abbaa taayitichaa kennaa jiru keessaa tokko eeyyama konkolaachisaa yeroo ta'u leenjii fi qorannoon inni kennus konkolaachisaa afaan Amaariffaa qofaan kennamaa akka tures kan beekamudha. Guyyaa har'aa kana ifa akka ta'etti afaanota 3 namoonni afaan dhaloota isaatiin yookaan dhaloota isaaniitiin akka baratanii fi qormaata irratti illee akka isaan jajjabina isaanii mul'isan afaanota 3 kan inni kennamuuf jalqabe. Yeroo itti aanutti ammoo afaanota birootiinis akka kennamuuf karoorri jiraachuun dubbatameetiin jira. Afaan dhalootaa leenjii fi qormaanni yeroo kennamu bu'aa caalaa galmeessuu akka danda'an maamiltoonni bara dheeraadhaaf gaafachaa turu. Ragaan abbaa taayitichaa irraa argame kan inni agarsiisuti. Abbaan taayitichaa guyyaa har'aa kana akka ifa godhetti namoonni kanaan dura afaan dhaloota isaaniitiin akka qormaatamanii fi barumsis afaan dhaloota isaaniitiin akka isaaniif kennamu gaafachaa turaniiru kan inni jedhu. Guyyaa har'aa kana ammoo afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Sumaaleetiin kallattiidhaan konkolaachistoota fi leenjii fi qormaanni akka isaaniif kennamu ifa godheetii kan inni jiru. Gaafii dhihaataa ture amansiisaa ta'uu hordofee qophiin hojii kaariidhumaan xumuramuudhaan leenjichi afaanota 3 akka kennamu murteessineetiin jira jechuus dubbataniiru. Dhaabbileen leenjii 137 keessatti afaan Amaariffaa dabalatee afaanota akka afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Sumaaleetiin leenjiin eeyyama konkolaachisaa akka kennamu guyyaa har'aa kana eeyyamameetiin jira. Ammatti dhaabbileen moodela ta'an 12 eeyyamni kun harkaa fi harkatti isaaniif kennamus gabaafameeti kan inni jiru. Lammiileen Itoophiyaa 3,285 gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 3,285 gara biyyaatti deebi'uun isaanii ibsameera. Baatiiwwan 9 darban keessatti kanneen taasifamee fi dhiironni 2,747 dubartoonni 508 daa'imman 30 fi guddattoonni umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an ammoo 159 gara biyyaatti deebi'uu ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame mirkaneesseeti kan inni jiru. Keessattuu biyyoota garaagaraa kanneen akka biyyoota Arabaa fi biyyoota baha giddugaleessaa kanneen biroo kanneen akka Maayinamaar keessatti lammiileen Itoophiyaa yeroo garaagaraa rakkachaa akka jiran kan isaan himan yommuu ta'u yeroo ammaa kana guyyaa tokkotti 3,285 gara biyyaatti deebi'uun dhagahameeti kan inni jiru. Kana malees lammiileen Itoophiyaa karaa seeraan alaatiin karaa Jibuutii akkasumas karaa Liibiyaatiin biyyaa bahuudhaaf yeroo yaalanitti rakkoon garaagaraa isaan irra gahuun kan beekamudha. Rakkoolee kana keessaa saamicha, birrii gaafachuu, ajjeechaa fi akkasumas galaana keessatti bidiruuwwan dhidhimoo fi soorata qurxummii ta'uun ammootu kanneen akka fakkeenyaatti kahaman keessaa isaan muraasa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Leegoositti taasisuu dachaan guddisuu himee daandiin qilleensa Itoophiyaa magaalattii biyya kanaa kan taate kan biraa keessatti guyyootaaf
balallee isaa addaan kutuu guyyaa har'aa kana beeksiseetii kan inni ture. Haa ta'u malee daandiin qilleensa Itoophiyaa balallee isaa torbeedhaan gara Naayijeeriyaa magaalaa guddittii kan taate Leegoositti taasisaa ture dachaadhaan guddisuu beeksiseetii kan inni jiru. Waxabajjii 24 bara 2017 irraa eegalee balalleen torbetti yeroo torba taasisaa ture gara torbetti yeroo 14tti ol guddata jechuudhaan waadaa galeetiin jira. Meeshaalee waraanaa seeraan alaa hedduun shakkamtoota 146 waliin to'atamuu poolisiin federaalaa beeksise. Baatiiwwan 9 darban keessatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa hedduun shakkamtoota isaan waliin shakkan 146 waliin to'atamuu poolisiin federaalaa beeksiseetiin jira. Daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa to'achuudhaaf oppireeshiniin geggeeffameen meeshaalee waraanaa 121 manneen jireenyaa keessaa 8,989 farreen nageenya harkaa fi 36 ammoo kallattiiwwan garaagaraatiin keellawwan irratti to'atamuu himeetiin jira. Rasaasni seeraan alaa 6,351 manneen jireenyaa keessatti 8,989 ammoo farreen nageenyaa harkattii fi 51,846 ammoo keellawwan garaagaraatti to'atameera jechuudhaan poolisiin federaalaa guyyaa kana beeksiseera. Meeshaaleen kanneen waliin shakkamtoonni 146 to'atamuu ammoo ragaan poolisii federaalaa irraa argamee himeetiin jira. Daawwannaa muummeen ministeeraa Veetnaam irraa muuxannoon hedduun argame jechuudhaan Billeenii Suyyum ifa godhan. Daawwannaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Veetnaamitti taasisan irraa muuxannoo hedduu argameera jechuudhaan waajjirri muummee ministeeraa itti gaafatamtuun Seekreetariyaat Pireesii Billeenii Suyyum ifa godhaniiru. Daawwannaa hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti cimsee ta'uu kan kaasan yommuu ta'u Billeenii Suyyum daawwannicha ilaalchisee ibsa kennaniitiin jiru. Daawwannichaan mariin hariiroo waloo biyyoota lamaanii dameewwan garaagaraa caalmatti cimsan mari'atamaniiru jedhaniiru. Itoophiyaan damee diinagdee, industirii qonnaa fi damee hariiroo biyyaa irratti muuxannoo argachuu dubbatteerti. Abbootiin qabeenyaa Veetnaam carraalee investimentii Itoophiyaan qabdu irratti akka hirmaatanis mariin kun akka godhamee fi waamichi akka isaaniif dhiyeeffame himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed yaa'ii P4G irratti hirmaachuudhaaf hojii Itoophiyaan jijjiirama qabeenya qilleensaa qolachuudhaaf hojjechaa jirtuu fi inisheetiiwwan hojiirra oolchaa jirtu ilaalchisee ibsa gahaa taasisanii akka jiranitti Billeeniin ifa godhaniiru. Oduu biyya alaa irraa argannetti yoo dabarru Pooppi Firaansis umrii isaanii waggaa 88 boqochuun dhagahame. Pooppi Firaansis har'a ganama mana jireenyaa isaanii Vaatikaanitti argamu keessatti boqochuu Vaatikaan beeksiseera. Kaardinaal Faared du'a Pooppi Firaansis yoo ibsan jaallatamoo obboloota gadda guddaa keessa ta'uun boqochuu qulqulluu abbaa keenyaa Firaansis ibsuudhaaf dirqamnee jirra jechuun kaahee jira. Akkamiin akka duudhaalee macaafaa qulqulluu jaalala guutuu fi kutannoodhaan jiraannu nu barsiisaniiru. Keessumaa warra harka qalleeyyii fi qollifatan hammachuudhaan akka jiraannu nu taasisaniiru jedhan. Pooppi Firaansis dhiheenya dhibamanii yaalamaa turuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u, guyyaa har'aa kana ammoo addunyaa irraa darbaniitiin jiru. Pooppi Firaansis osoo lubbuun jiran ammoo dhaamsa isaan darbanis dhageeffatameetiin jira. Dhaamsa isaan darban kana keessaa bilisummaa amantaa yaadaa fi dubbachuu malee nagahaan hin jiraatu jechuudhaan kaahanii jiru. Pooppi Firaansis guyyaa ayyaana Faasikaa dilbata kaleessaa haasawa godhaniin waa'ee nageenyaa fi yaada namoota kaanii kabajuu dubbatanii jiru. Bilisummaa amantaa, bilisummaa yaadaa fi bilisummaa dubbachuu malee nagahaan addunyaa kana irra hin jiraatu jechuudhaan guyyaa kaleessaa dubbataniiru. Pooppi Firaansis guyyaa kaleessaa kana dubbatanii sa'atiiwwan 24 osoo hin gahin lubbuun isaanii bahee jira. Haasawa isaanii isa dhumaa Paappaasichi uummata Gaazaa yaadataniiru. Waraanni hammuma du'aa fi badiinsa hordofsiisu warra kiristaanaa akka miidhus dubbataniiru. Gaaga'ama namoota guddaa uuma kan jedhanii fi waa'een jibba Yahudotaa yaaddessaa ta'eetiin jira jechuun dhimma Israa'elii fi Gaazaa irratti haasawa isaanii xumuraa kanaan cimsanii kaahanii jiru. Deebi'uu du'aa akkamitti ajjeechaawwan walitti bu'iinsa addunyaa bakka garagaraatti dhalatuun argineetiin jira jechuun yoo kaahan dararaawwan uummanni Israa'elii fi Filisxeem keessa jiran garaa nama raasa jechuunis kaahee jira. Waamicha dhukaasa dhaabuu godham hidhamtoota walii hiikaa uummata hegeree nagaha guute qabaachuu hawwuuf ammoo beelaan rakkatu kana gargaaraa jechuudhaanis akka dhaamsaatti dhaammatanii jiru. Dhimma waraana Yukureenis kan dubbatan yommuu ta'u hirmaattonni waraanichaa hundi isaanii nageenya haqaa fi waaraa ta'e gara fuulduraatti tattaafadhaa jechuudhaan sagantaa isaanii guyyaa kaleessaa taasisan kanarratti mararfatteedhaan dubbataniitiin jiru. Du'a Pooppi Firaansis sababeeffachuudhaan mootummoonni biyyoota garagaraa
Ergaa isaanii dabarfachaa kan jiran yommuu ta'u, muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi geggeessitoonni biyyoota Afrikaa hedduun isaanii Poop Firaansis boqachuu isaaniitti gadda isaanitti dhagahame labsachaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad lubbuun isaanii haa boqatu jechuun kan barreessan yommuu ta'u, leegaasiin tola ooltummaa, gaarummaa fi tajaajilli namummaa isaan kennaa turan dhalootaa dhalootatti darbee haa jiraatu jedhan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon waldaa Kaatolikii fi hawaasa kiristaanaa addunyaa waliin du'a Poop Firaansis gaddaa jirra jechuunis ifa godheera. Hordoftoota amantaa kiristaanaatiif isaaniif dhabuun qaawwa guddaadha kan jedhan Poop Firaansis gooftaa isaanii waldaa fi hawaasa isaanii tajaajiluudhaan yeroo hundumaa ni yaadatu jechuunis katabanii jiru. Gaggeessummaa gadi of deebisuun ummata tajaajiluu gochaan agarsiisaniiru kan jedhanii fi haqaa fi hunda hammachuu fi tajaajilummaa harka qalleeyyiif deeggaruu akkasumas gochi isaan godhan fakkeenya gaarii waan ta'eef dhaloonni irraa barachuu qabas jedhaniiru. Pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah Al-Siisii duuti Poop Firaansis addunyaa guutuudhaaf kasaaraa sagalee nagaa jaalalaa fi tola ooltummaatii jechuun dubbate. Poop Firaansis dadhabee osoo hin jedhin wal danda'uu fi marii jajjabeessaa kan turanii fi dhimma Falastiiniif dubbachuun isaanii ammoo shaampiyoonaa nu biratti isaan godheera jechuun Abdul Fattah Al-Siisii cimsanii dubbatanii jiru. Poop Firaansis yeroo lubbuun jiranitti keessummaa dhimma nageenyaa irratti haasaa isaan kan taasisaa turanii fi biyyoota akka Yukureenii fi Raashiyaa walitti araarsuufis tattaaffiin isaan taasisaa turan kan yaadatamudha. Israa'elii fi Hamaas walitti araarsuudhaaf keessahuu lammiilee nagaa dubartootaa fi daa'imman Gaazaa keessatti boombiidhaan dhuman irratti nageenya akka bu'uuf haasawaa fi akkasumas mariiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf yaalaa turanii kan isaan jiran. Haa ta'u malee yeroo isaan lubbuun jiranitti kun osoo hin milkaa'in hafee jira. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti rakkoon tiraafikaa cimee itti fufaatii kan inni jiru. Haa ta'u malee biyya tokko keessatti daqiiqaa sadii lubbuun namaa balaa tiraafikaa kanaan akka baatu kan inni dhagahamudha. Biyya addunyaa irraa lakkoofsa namaatiin sadarkaa jalqabaa irratti kan isheen argamtu biyya Indiyaa keessatti yoo xiqqaate daqiiqaa 3 keessatti lubbuun namaa akka darbu qorannoon irra gaheetiin jira. Daqiiqaa 3 namni tokko balaa konkolaataatiin lubbuu dhabuudhaan Hindiin addunyaa irraa biyya balaan konkolaataa ol aanaan itti qaqqabu ta'uun gabaasni mul'isee jira. Fakkeenyaaf bara 2023 tti qofa balaa konkolaataa qaqqabeen namoonni 100,000 fi 72,000 ol lubbuu isaanii kan dhaban yommuu ta'u, kunis guyyatti giddugaleessaan namoota 474 akkasumas daqiiqaa 3 keessatti lubbuu nama tokko balaa kanaan akka ajjeefamu kaahameetiin jira. Namni 100,000 fi 72,000 yeroo ammaa kana nama biyya tokkoo kan gahu yommuu ta'u, balaan biyya Hindii keessatti bara tokkotti qaqqabu ammoo biyya tokko guutuu kan ta'udha. Biyyattii keessatti bara 2023 qofatti yeroo 480 ol balaan konkolaataa kan galmaahee fi addunyaa irraa riikardii kan qabate yommuu ta'u, kanaanis namoota 172 du'uun isaanii akka gahe dhagahamee jira. Kanaan wal qabachuudhaan 100,000 kan lakkaa'aman ammoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akka isaan irra gahes qorannoon kun ifa godheera. Baruma kana keessatti kanneen balaa konkolaataatiin du'an keessaa 10,000 daa'imman kan ta'uu fi balaa konkolaataa naannolee manneen barnootaa fi koolleejjiiwwan afootti qaqqaben namoota gara biraa ammoo 10,000 ol miidhaan cimaan irra gahuu himameetiin jira. Kanneen miilaan imalan ammoo 35,000 ni gaha jedhamee dubbatama. Gabaasichi akka akeeketti sababbiin saffisa garmaleetiin konkolaachisuun balaan konkolaataa biyyattii keessatti qaqqaban du'a kanaaf sababa tokkoffaadha. Balaa bishkiliitii yookaan doqdoqqee biyyatti baay'achuudhaan kan inni qaqqabu ammoo kanneen heelmeetii yookaan koofiyyaa mataa isaanii osoo hin kaawwatin imalanidha jechuudhaan gabaasa kana keessatti katabamee jira. Sababbiiwwan du'a namootaaf madda ta'an kan biraa ammoo kan malu caalaan isaanii namoota baay'ee fe'uudhaan namoonni 12,000 ol yoo du'an hayyama konkolaachisummaatiin ala oofuudhaan namoonni 34,000 du'aniiru. Akkasumas seera daandii eeganii konkolaachisuu dhabuunis miidhaan olaanaan gahee jira jechuun dubbateetiin jira. Hindiin bu'uuraalee misoomaa daandii ishee babal'isuudhaaf baajata ol aanaa ramaddee hojjechaa jirtullee daandiiwwan biyyattii imaltoota miilaan deemaniif konkolaattotaaf balaafamaa ta'uudhaan addunyaa irratti kanneen eeraman keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan argamudha. Gabaasaaleen kun akka agarsiisutti dhibbantaa 90 ol dogongora teeknikaa osoo hin taane dogongora konkolaachiftootatiin kan ta'us eerameetiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif isin biraan geenye kan